dhugaan awwaallu duunee sagal gubanna malee qabirii koo ta'a malee. Kanaafuu achitti biyya sanallee biyya Suudii jedhamtu wajjin jiraannaa naan jettee hiriyaa koo tatii abshir jettee na jajjabeessaa turte. Yoo dhugaa qabaatti bakkeenis kunuu Farahanii naxxee keessaan Farahaan naqee akkatti naa dubbadhu jettee Farahanii waan itti situ dubbachiifatta taanaan alsama hin dhaga'u hin dhageenyu kan. Guyyaan jira walitti kanaa mannaa yookaan achi dhufee tadhafuun irra gaariin ta'u. Eessa deemu? Yookaan atasna bira dhuftee yookaan ana achisi bira dhufe. Yoo ta'es immoo sititu piroosesii hundanaa xumuree achitti na fudhachuu qaba malee ani asitti sin fuudhu. Ani yeroo barbaada malee si fuudhuun barbaadu. Kun salphaadha. Okay, jalqaba garuu kabiyyaa san xumurachuu qabda. Kabiyyaa aggaa jaarsatti ergama seeruma kasun seera sun dhiisi beekamaadhuma jira. Silee isaan si fuudhare. Ani immoo uummata wajjin cinqamee dhufuun barbaadu. Kanaaf jennaan helikoofteraanii dhufuu barbaada. Si bira jechuudha. Helikoofteraanii? Yaa, ani jaartii kee miti ree hindi? Helikooftera ergee si fuudhare. Xiqqaa tokko yaa helikoofteraan kophaa kiyyaa fi shufeeraa bichaa atillee achii dhufta jechuudha. Dhuftee asii na fudhatte. Taarifni hin jiru karaa sana eessa biyyattiin taarifa qabdu miilaan dhufuutti. Dee tokkummaa miilaan dee. Jechuun asumatti eegaa jechuun xiyyaara yoo sun taane taarifa irra karaa qallaaliin barbaade taarifa jechuun karaa lafaa hin beekani waan lafa deemamu hin beeku ijoolleen. Helikooftera no ati yoo na fuudhuu barbaade helikooftera na fudhachuu qabda bakka. Tokkummaa qalbii dhiisi haa. Uffata aadaa Tiraamp iyyuu maali maqaan Doonaald Tiraamp iyyuu helikoofteraan hin fuune bara. Ndee ani waa'ee Tiraamp maana ani bara waa'ee kiyyaaf. Ayyee helikooftera si erge ayyee. Helikooftera si erge wanti barrisu hundinuu helikooftera waan ta'eef rakkoon qabu waanuma barrisu irra si keenyaati rakkoon qabu ayyee. Anaaf si qofaa fi shufeera bichaatu keessa ta'a. Namni biraan barbaachisu. Wanta biraa ayyee helikoofteraan nufta ayyee. Kazaan yeroo immoo achi Suudii geenyu jechuudha. Xiyyaarri flower abaaboo jechuudha abaaboo guutee gizee nuti bunu gubbaa kanarra nurratti harcaasa jechuudha ababaa. Okay? Aha. Okay. እንደዛ ከዛን ቦዳ አችትሌ ወሮን ነው የገኒ ጅራኒ አመሲሞ አኒ ኢሳ ማሊዳ ኮንኮላታ ኢሳ ማል ጀተኒን ሰዋቀ ምናምን እንደቡ ኮንኮላታ ኢሳ ወሪ አባ ቀበኛ ወሪ ሱዲት ደመንሰን ጀቹ ጋፈጭ ደሳኒ ኢሳ ክሬፈቹ ቀብዳ ገመቺሲን እንገዳተና አኒን ቤክኒ ካገመቺሲን ኢሳን ቆቤሲቴ ከዛን በቃ ከስቲ ዋስ ጋፈመ ከነው ደሲ ጎዴ ጋፈን ሲፉለ ማለን ስቲ ጎደሜ አኒ ሀደ መናከን ኬታ ሀደ ጆሊ አረ መናኮ የቹ ሲፉለ ማለን ስቲ ጎ ከነው ደገዳዜ ijoolleen irraa argattu እኮ መንግስቲ ተውኮ ሞቱማ ሚጨየው ገልቺ ቦደ መዳሚ ደቻርቲ አመጨራ ከኔ ፕሊስ አየ ሜረ አየ ታፍስሪ ገልቺ ከሞዴ ተራገዱ ተኩማ ያ እንቀቡ ጉቱና ከኔ ሜቶክ ቦደ እንቀቡ ጉቱ ጎድ kunooti booda madaamiin dhufaa jirti jechuu jirti. Booda borutti deebina boonii isa kana bareedaadha si wantichi haalli boonii. Harkisanii jiran yaa qabattu moodiitarra harkisee jira. Imbaayisii godhanii jiran. Kaasi maama jira. Yaada biraan qabu anoosi malee. Dhiisi katakkummaa ati ammumayyuu jaalalaan qabamuuf fakkaata dhiisi bakka. Qabameeyyuuf qabameeyyuu. Waalaikum salaam viidiyoo godhadhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee. Obboleen taaba skiriin godha inshallah namoonni baay'atanii dhimmi kun dhimma qoosaa miti. Inshallah itti fufna qoosanis yeroo qabaa hin taphatan sitti godha. Ana ta'uu namni baruu fi viidiyoon baay'ee daqiiqaa muraasa sumee dhokadhuutu daqiiqaa muraasa yaada keessa. Okay, kallattumaan gara yaadaatti darbina. Ijoollee Sumayyaa waamsisaa isaa amma itti bilbila hoosiin dhumdallee. Okay. Si miti kan Sumayyaa himataa ture Sumayyaa Tasfaayee.
anuma. Abboodha obboleen abboodha. Hai ishi Sumayyaa maal si goote sana booda ijoollee Sumayyaadhaan share godhaati. Yoo danda'amaa ta'e hin bilbilaa fi eenyuun illee bilbiltuuf kennaan akkasiin bilbiltu waamicha ni goona. Maal si goote Sumayyaan silaansaa maallaqan irraa qaba jettaa nama hedduu mucaa geembee tokko natti ergitee turte si jalaan dubbanne. Maal maqaa si harka badee. Tokkummaa beektee ani Qoy akka qoolta. nama ta'u keerii dhumaan deebisuu wayyaasumee. Nama natti bilbilee naannoo abbaatee baruuf. Okay. Mucaa geembee jimma qaata wayii natti ergitee taa yeroon arganne biiziin ture mucaa wayitii geembeedhaatillee baay'ee natti bilbilaa turte komentii jala deemtillee na dubbisi jedhaa turte. Haa ta'u malee ani jaarsummaa dubbachuun jaalladhu eenyuun taanaan seera kooti. Mubaarikiin baay'ee natti dhiyaata takkaasaa waliin jaarsummaa gaafa namaa wal lole jaarsummaa Mubaarik waan dubbadhee hin beeku baay'ee natti dhiyaata Mubaarikii. In komatama innaan komatama jechuu barbaadeetti ani dubbadhu jarkennaan natti dubbannaan deemaatii waliin dubbadhaa jaarsummaa fixadhaa achumatti walii galaa fixadhaan jedhee tarii hin fixanne ta'uu danda'a kanuma hin dhagee ture ati siidhuma himataa jirtu waan taateefi Sumayyaan maalirratti wal dhabdee ati. Ani akka jaraan ta'u otoo ishiin dhuftee wayyuu isheeritti godhaate waa maatii shun biratti kan Kenna bilbilime kenna bilbiliif. Kennaan bilbil boonii yookaan kennaan bilbilaa fi waan isin jettu natti maa oo siin dhufuuttes natti maa rakkoon hin jiru. Yoo isinii bilbilan kaawwannes natti Ustaas maa rakkoon hin Farhaan jiru. isaa dhufu tokko itti sheeraa godhanii akka jedhanitti bakka nuun jette mana duriyyeen dhufnettee garuu chee godha rakkoon qabu sii galee. Mana Duriyyeen duriyyee mana eenyuuni? tokkummaa kottuu dubbadha. Seen jettee duriyyeette sii galee hojii ustaan hojjetaa jiru silaa kan hojjettu ati. Eenyuun jette share mana godhatu duriyyee hundaa fuulee. sitti himtee? Ani gaafadhee mana tokkummaatti haqa kana baasaa uummata fuulduratti mucayyoo tana zallamtanii kottaa haqa jiru dubbadhu ustaaz wajjiniin jennaani mana duriyyeen dhufi mana ustaaz Farhaan malee jette. Hundaafuu obboleeyyan sheer godhaa ati bilbiliif yoo annoo jetteesi ammasitti mucayyoo adii ishee wanni jettu madaamni Ergaan dabarsaa fi nama 900 irra taa'ee ergaan dabarsaa fi duriyyummaan koo imimmaan hiyyeessaa kumaatamaan lakkaa'amu qoorsee yoon duriyyee ta'e eeyyen ani duriyyeedha. Nama rakkateef dubbadhee isa bakka dhabe aga danda'e bakka toree dubbadhee yoon duriyyee ta'e eeyyen an duriyyeedha. Hattuudha sii qabee iyyisiisee arrafamee wajjin xiqqaadhee yoon duriyyee ta'e eeyyen an duriyyeedha mallee jechuudha. Yoo dhugaa namaa barbaaduun namni haqa namaa barbaadu duriyyee ta'e eeyyen an duriyyeedha. Daangaa namaan darbine wanti duriyyummaa nama narrabsine waa namaan hin jenne Sumayyaan mataasitti kana naan jechuun bilbila naaf bilbiltii nafaana haasoftii tokkummaan duriyyeedha jechuun dogoggora guddaadha. Sababni isaa natti bilbiluu dandeessi nafaana haasoftii bilbila koo qabdi jechuudha. Nama birrii namaa nyaate natti fidaa turte. Birrii abaluun nyaatame jettee natti himaa turte. Eegan duriyyee ta'e maaliin natti himtere? Sumayyaadhaan wannan dhaam obboleettii kiyya qaalii. Ati obboleettii kiyya sin kabajaa tokkummaan duriyyeedha jette. Namna narrabse hin jiru, namna xiqqeesse hin jiru. Waa'ee duriyyummaa namni duriyyeedhamu nama afaan baduudha, afaan baalagatuudha. Asirra taa'ee diina horadheen haqa yoo xiqqaate imimmaan nama muraasaa taatullee qoorseera. Qoorsuufis yaadaa jira. Kana rabbi irraan argadha malee ilma namaarraan argadhu. Ookaan ati duriyyeedha naan jettee fi an duriyyeen ta'u, ookaan ati ustaaza taateef an duriyyeen ta'u. Waan jette kana garuu utuun barbaade gatiitti kaffalamuu danda'a waan ta'eef bakka ati jirtutti dubbadha. Booniyye bilbilii fi mee waan isin duriyyeedha jetteef tokko faan isa kan mucaa caalayyuu ittiin irraan baraa yoo isin hin dhumnes immoo waliin eenyu taanaa bilbilaa namni tokko mee. mucayyoo yaadarraa fuudhii tokkee mucayyoo madaamiin Mee bilbilaa isii biratti dubbadheettee? No namni tokko bilbilaa namni tokko bilbilaa. Rakkoon qabu namni sadda bakka sagaleen as ta'a waan ta'eef haa deemu. Obsi kun. dubbattu ishiin rakkoo ishii dhaga'iif tokko. No meenaa bilbilaa maaliif bilbiltan usi? Kennaati Anammadha anillee miira koo namtu adda godhani itti bilbiltu tokkee itti bilbilaa sin bilbilaa biraa wannoon jechaan jiru waan ta'eef kanam irraan qabu Ijoollee ishii booni itti bilbilayye. bilbilaayyee obsaadin bilbilaaf yoo irra jira. itti bilbilee mana tokkummaa koo Ani ilaal ani yoo duriyyee ta'es haqa namaa birrii tokko hin nyaanne namni birrii koo nyaattee ta'e natti dhufu kaffaluu qophii dheessattu. Duriyyummaan daangaa darbe haqa namaa nyaachuudha. Ana haqa namaa hin nyaanne duriyyee miti. Qo'ee itti bilbilaash. Dhaqa uuma daamisi waamtee dhufte.
Ansuma yaarraa kana neegu jecha kanaan jetti jedhee wallahi neegu. Maaliif natti dhiyaatti na gaafachuu dandeessu yoo rakkoon jiraatu. Garuu duuriyyummaan daangaa darbee akka namaa nyaachuu. Akka namaa nyaachuu. Sheemiidha kun. Ansuma yaana kanaan jetti waan hin taanetti nan hubatina waan ishiin jette wallahi guyyaa sadii sumee gaafadheen guyyaa sadii warabbii ani sumayyoo politiikii jaaladhaan. Namnatti sodaattu hin jiru. Ani miciyoo tanaan beeku tokkee haqaan malee waan isaan gadda miciyoo tanaan jedhantu na aarse ani boru gurra koo kanattan gaafatama ija koo kanattan gaafatama arrabni koo boru ragaanatti ba'a. Tayyib riyyummaa yoo ta'e immoo haqaa walitti deemna karaa haqaarra waliin deemna karaa rabbiitiin walitti dhufnee malee waan hiriyaa koo turteef waan bakka walitti dhufeenya qabnu. Mee bulbili waan isiin duriyyeedha naan jettee kana cheekii godhadha tarii duriyyee ta'uun koon mala tarii dogoggoruun koon mala. Tarii waan duriyyeedha naan jettee fi jiraachuu mala nariifannu obboleettii keenya dogoggoruu dandeessi. Amma namoonni baay'een tarii waan isiin duriyyeedha jettu waan obboleen kan kennaa dhiisi komentii dhiisi bakka. Komentii dhiisi bakka. Komentii dhiisi bakka. Kenna dhiisi baga natti himte ati galatoomi. Ani natti himte jedhee arraba deemaan jiru. An baala geemisi an duriyyee miti tun duriyyee ta'e nan arrabsa miti re duriyyeedha naan jetteedha. No obboleettii kiyyaa maaliif akka jetteen irraa baraan. Isin obboleettii kiyyaa maaliif akka tokkummaan duriyyeedha jettee irraa bara. Malee yookaan hin arrabsu maaliif obboleettii qaba yookaan hin xiqqeessu jechuudha. Garuu na argaan booda na dhoosaa na dhoosaa. Amma tokkee amma waan ishiin akkamis jette kana dhiistanii. Waan ati maaliif waamtu ati? Ani waamufani koo kunoo barbaadu jira. Itti bilbili ilaa nan bilbila. Mucaan gaafadha sana booda rakkoo isii mucaan gaafadha isii biratti jechuufan. Namni immoo maaliif himte jettanu ilma namaa moo dhugaa jaallattu isin gaaffii isinuu taasisabaan jiran. Ilma namaa moo dhugaatu dursa. Sobaan abbaan fedhe abbumti fedhe bar sobaan nurkaan ba'u dhugaa himi bakka sitti dhiite bulle imi dhugaa bakka way egaa harka walirran qabnu dhugaa bar ani miciyoo hin beeku sumayyee yaa ambooli jettu wallaahi hin beeku ana sumarratti boochuu ishee argeen aqeen sumee kaafadhe kallattumaan sumee wanti miciyyoon jechaa jirtu kuni akkamiin jedheen sigalee jennaani kennaa hin sobdee takkanatti dhiira wajjin akkana taatee minaamin naan jette kan ishiin dubbattu waa'ee maallaqaatti dhiisi waan kana guyyaa 3 moo 4 kadhadha kaleecharree ishee eegamoo akka waa'ee maallaqaa dubbatte maaliif ustaas Farhaan wajjin waan akkanaa jettu rabbiin wal sattaraa jedha eebii biciyyoon maalaaf asooftan ana biciyoo tanan beeku garuu haqa isaa arraba kana rabbiin bururraa na gaafatu hin jedheella jennaan dirqam nurratti goote anaa fi booniyee guruuppii goone gaafanne dhimma kan nurratti cuftee tillim sigalee ishi maal gochuun qabaan dhiisuun qaba dhugaa kana dabsa waan hiriyaa koo taatiif dhiisuun qaba ture ta'uu qaba ustaanni tokko taa'ee dhimma himatamtuun tokko taa'ee haasofsiisu garuu ani himatamte ishiidha kan himatte ishii tana ishii sadi carraa kennee tana carraa hin kennine dirqama feemasii ta'uu qaba haqni isaa ba'uudhaaf ana kanan na dubbisee dhugaan kun akka ba'u barbaade malee ani sumayyee tasfeeriyaa tooti garuu arraba koon wajjin afaana du'a riyaa jechuun karaa dhugaarra waliin deemudha. Yoo jishin jallattuu taateen waliin jallataa umurii kiyyafeetu. Dhugaan immoo ni mo'a. Sigalee miskiina meeqa bu'aa jechuudha akkana yoo ta'e dhugaan dabe ta'e. Abshiraa ijoollee. Amma itti bilbila. Ani waa tokkotu jira. Eenyu boonis eegaa jirra. Na eegaa jirtan argee rakkoo. Yaa. Itti bilbilaa jirta. Hangama kiyyaanii. Anis barreesseeraa fi ani gama kiyyaan ilaali ijoollee. Isa kennaan jette kana tokkummaan duriyyeedha jette kana ani nan rabsu ana mala kiyya keessa. Oonaarillee nafsi yaa koon antas gabbeessa. Garuu jecha kana naan jechuun si dogoggora. Haqa namaa waan na jabeessitee amma raayyaa wallaahi amantanus amanuu baattanus jecha si nama duriyyeedha jettu raayyaa hojii kiyya kana argee ustaaz raayyaa abbaa machaa jechuudha. Kallattii natti bilbile biyyarraa kaardii guuttate jechuudha. Kallattii. Namni nuti qabnu si hinaan jedhe jechuudha. Wallaahi wabillaahi ustaaz raayyaa abbaa machaa rabbi nagaan nan bulchine. Achii kallattii lakkoofsa koo namarraa iyyafatee fudhatee namni guddisuun isin tarii eenyu ta'uu dandeessu jechuudha. Kallattii namni ni irraa fudhate isinitti himuu danda'a lakkoofsa koo jechuudha. Inni galee achii natti bilbilee jabaadhu naan jedhe jechuudha. Jabaadhu naan jedhe jechuudha. Waan inni naan jedhe hundan immoo jechuudha. Kallattiin hin jedhe Itoophiyaarraa kallattii natti bilbile. Garuu hojiin koo kunii Duriyyee yoon ta'e imimmaan namaa qoorseera kaa. Duriyyeen imimmaan namaa qoorsiisu duriyyeedhaa re'ee imaama caalti mala.
Itaabba. Tokkee wanti si galuu qabu hojiin ati hojjettu sila ustaanni kan hojjetu qabu. Ati dhiisat bakka dhiisat. Ani narrabsu in lolu jazaan rabbi irraati malee ilma namaarraa jazaa argattaa sila. Jazaan rabbi irraati malee ilma namaarraa jazaanat argattu hin jiru. Alaan guyyaa tokko wanni isin duri yeenaan jettu Sumayyaan natti sitti ilaa wanti xiqqoo nama aarsu yoo jiraate natti sitti. Naa bilbiluu dandeessa natti bilbiltii nan barreessaa naa barreessiti fisiinuu nama birrii nama nyaatetti natti ergaa turte. Naa barreessiti yaw sila oodo gugurri jiraate illee naa barreessuu dandeessi sagalee naa qabuu dandeessi. Jecha wanti kun jecha dogoggoraati. Yoo dhiifama nu gaafatte dhiifama goonaa fi yoo dhiifama nu gaafannes immoo lollu nuti sabrii qabna kanaa oliyyuu arrafamne dhiibne beekna waan ta'eef sabrii qabna nuti. Inni himna akkanaa nafootu jennaaf hoosiin dhufte wallaahi billaahi akkanaa nafootu lillaa jennaaf rabbi sabrii nuu kenne bar maaliif namaa jedhee rarrafama silaan ofii kiyyaa dhaqee namatti hin bu'u sababa namaan diina horan sababa namaan namaa walitti bu'ame diire ofii sababa koo namni birrii koo nyaatu hin jiru namni birrii koo na nyaatu hin jiru annan dhiisaa jechuudha silaa sababa namaa waan ta'eef innaa boon iyyee egaa irraa dawwaltu. Tokkee dhagaa jirta ani wanti na dubbisi yoo jiraate. No, wanta isaan live irratti haasa'an dhageechisuuf ani uummata wanta akka dubbatu na godheen. Dhageessiif taa'umsatti kennaa qo'ataa dhuftuuf ani. Maa haasofsiisuun barbaadu bara irraa xiqqoo dhagayeera waan ta'eef elaa nama biratti yoo jaallatamtanii namni yoo isin jaallatu heddummaa ta'e dhugaan immoo dhugaan qabdu soba qabda taanaani guyyaatti jibbamtus guyyuma tokko. Garuu dhugaa qabaannaan ilmi namaa waasi gochuu hin danda'u. Dhugaan qabdu taanaan garuu injifatamuun kee noolee bula malee. Ati dhugaan qabdu taanaan amma mo'uu dandeessa amma afaan qabaachuu dandeessa afaan meeffattee nama amansiifachuu dandeessa. Garuu oolteen bultu simuwatti dhugaan. Dhugaan deebitee simuwatti jechuudha. Ilma namaa kamiifuu dhugaa murteessaadha. Amma namni sitti fakkeessuu danda'a. Jabaa dhugoo tokko jabaa dhaayizoo siin jechuu danda'a. Garuu dhugaan ooltee bultee inuma simuwatti harka si kennachiif jechuudha. Harka si kennachiifti. Namni natti siqu tokko immoo bifan taaretti na hubachuun sila Sumayyaan goota keenya jettee kam siidaa dhaabuu qabdu akka jechuun balleessiti wallahi. Na jajjabeessuu qabdi na galateeffachuu qabdi wallahi. Nama sitti mate fili jedhee yoo shawaarratti siidaan tokko si dhaabbata. Wallahi booni jedhee sila Sumayyaan dhumtiyyuu na galateeffachuu qabdi bar galatoominaan jechuu qabdi wallahi. Maaliif boo musiibaan jabduun? Musiibaan mana keessaa gar namatti kaa wallahi. Amma wallahi rabbi jasaa seeksiif kaffaludha. Mallan galateeffattu. Hai. Isiinum dina manyaata medde mana manatti fidde mana abaarta jisittee dudubbeedha. Amma birrii namaarraa dubbanna. Kan kiyya naan dhiisa. Bilbili booniyya maal si eegaan jira bar. Abboo miseenjariin na dide WhatsApp ishii immoo barbaadee dhabeekko. Subhaan wataala. Yoo nan sagaleen biraa bahe dhugaa magiriiban sagaleen biraa bahe ishee kennaa. Yaada fuudhu tokkummaa mijayyuu madaamiin kokkee irra dhaabbate itti deebina akkana jettee ittaan booda. Okay ishii rakkoon kee maali? Isaanuu nama kuma lamarratti taa'ee isiin natti dhufti ila. Ani kenna mala koo tokkotu jira beektaa. Ani osoo isiin dhuftee siillee dhaggeeffattee wal biratti ni dubbatamuuf kan ishee kanaayis inni jira wal biratti dubbatanuu fi ni karaa gargari. An kanaaf malee dhimma biraatiif miti. Ani isiidhaa dubbachuuf barbaade miti isiidhaa laphee baachuus miti. Ani hiriyoota isin ani isin caala ittiin dhiyaadhu Sumayyaatti isin durii jedhanaan jedhaa mitiire ani isiniin an fixaa isiniin jedhee isin immoo kunoo ammayyuu dubbii hin beekumsa miti tokkummaa ana caala shiitti dhiyaata jechuun yaadumaaf garuu haqa barbaadaa jirra waan dhugaa uummannis dhugaa baruu qaba foollee ishee kuma takka ta'ee fi laazim baruu qabdu dheengadda micoon sagaagaltii jedhani maqaan kana balleechi jira micoon tun ganaa eerumti ganaa deechii bar viidiyoo ishee anga umurii ishee dirasii ta'a bar ilmoon durbaa tokko viidiyoon hin jiru bar ijoon sobaniiti soban jiru bar otoo fidii viidiyoo baniiti suma yoo jala jiraatti ergadhu la obboleettii kiyya gaariin ta'u jala jiraachuu maltaa an kan gama kiyyaan isatti jette jedhan kana wallahi dhiifama si godhan maal faayidaa maaliin argadha si waliin ata qaarootti seene an gama kiyyaan dantaan qabu okay Sumayyaa dubbadhu shirakkoon kee maali si keessummeessine kaan si gaafanna garuu wal biratti malee dubbiin kun namaan deemu yeroo isin dhufte asin jirtu taanaan amma nama rakkisa meeshi birrii maali Sumayyaatti kennite Sumayyaa birrii koo nyaatte Sumayyaa birrii koo nyaatte waan jedhi jalqabaa kaasi
Okay, jalqabaa jechuudha. Kan wal barree Facebook irraanii ani waan ta'e wayii barreessee yennaan dhuftee yaadii na gaafatte sume maal rakkatti rakkoo keenatti madunaan jette don beerutii jiru. Achiinani akkas jedhee yaada tokko dhiyeesseef jechuudha. Achiin kaa godhama namannaa dhiisisaa Awurooppaan si geessaa naan jette. Namanni kaa godhamu sanas immoo hangaree quraanaa keessan tureef waan ta'eef 7-3 qofaadhaan nama sana beekaa jechuudha. Achi akka hiriyaa tokkotti waa tokkotti naasumnaani kunis hin baasu Awurooppaan si geessaa mucaa wajjin baay'ee haasoftee amala isaa hin barree naan jettaa dheetini Awurooppaa akkamitti deemu sumee ani birrii baay'een qabu manallee warri kiyya bira ijaarradhe qaba garuu mana walaakin immoo maatiin kona dursaaru islaama ijaan ta'e bakka itti galu waan hin qabneennaan abshirii akkamitti deemannaan rakkoon qaban asii fixaattee achi kaatee kaayiroo deemteeti kaayiroo irraa inni si galmeessisee ammasitti immoo mana madaamii dalagachaa achi Awurooppaa deemtee anillee Awurooppaatti rumeen jiraa yoo dhageesse Awurooppaatti rumeen jiraa yoo dhageesseetta ta'ee namicha kanatu ni kaana godhatee jira kanaafuu achitti biyya sanallee biyya Suudii jedhamtu wajjin jiraannaa naan jette hiriyaa kootatii abshir jettee na jajjabeessaa turte ammuma kanaan isheen akkas jettee na amansiistennaan beeruutii taa'ee birrii 120 ergee kaniin harkatti qabadhe ijoollee maatiin koo na jibbanni naan lolan ittiin biyya rabaatti deebi'a jedhee kaniin of harkatti qabadhe yeroo jalqabaaf birrii 120 ergee booniyyaa harka risiitii itti agarsiisuu dandeessichuudha. Achi biyya gale. Eeggaan biyya galummoo dirqama dhufuu qabda bararaan shigeeraan sanbata galeetini gaafa arbiisa dirqama na arguu qabda dhufte paaspoortii kee fiddee paaspoortii kee nan sawwaraa birrii 100 immoo hin qopheessita. Birriin 120 kan viizaa fi kan maannoo meedikaalaati. Birriin immoo 100 immoo kan tikkeettiiti. Waan akkasii teette okay jedhee guyyaa arbiisa na dhaqee wal argine gurbaashiin duriyyee wajjin sagaagalte jettu sana hiriyaashiitidha. Ishee wajjin jiraa guyyaa sana jechuudha. Viidiyoo waliin waraabne illee ni qaba sumayyaadhe gurbicha sana dhe. Maal keeti gurbaan kun ennaan sadii qafootii na gargaaruudhumaa fi nama narraa eeguudhaaf na faana deemaa jiru jedhe. Hayyeedhe lakkoofsa naa kenni mucichi naan jedha. Lakkoofsa maaliif sii kennannaan lakkoofsa abbaa irraa fudhatee hoggaan gadi naa dawwalee. Achi mucayyoon isa ittaan deebi'a rakkoon qabu waa'ee birrii kootiin dubbadha. Isa waa'ee laabii kiyyaa utuman baalagee ta'es dubbachuun hin barbaachisu hin jirreetu narra kaa'ame waan ta'eef achi maanii utuman taa'aa jiru gurbicha kana suuraa wajjin ka'ee jira suuraa noormaalii suuraa qullaa wajjin hin kaane suuraa noormaaliidha. Mucaa kana ni beektaa mucaa kana isa gaaf sana si waliin jiru sana akkamii sumeetiin fuudhanii kaasii godhadha malee jedhee akkas naan jedhaa jira dheen mucicha sana itti erge jechuudhaan ofuma kiyyaaf jechuudha yeroo sana. Mucicha kanaan jedheen akkasumatti suuraa yoo ta'an mucicha kana naannoo inni duriyyeedha. Haadha manaa 2 qaba dhiisi bilookii ustaaza Awurooppaa tokko siif maraataa jiraan kaasii godhachuu fi jettee ustaaza kana beektaa yaan jettee rikoordii ishii illee jira jechuudha. Ustaaza kana beektaa si weeskalsii gaafadheetti. Maal ustaazni kun jennaan mucicha bilookii adda. Achumaan mucicha sana bilookee ka'eeni gaafa kana ustaaza kanaan wal barsiiste maal nikaa godhamii fi maalan nikaa godhamaree Awurooppaa deemtanaan hin jenneen jedheen rakkoon qabu birriin kan keessi deebi'a maal rakkatteeti wanti jammaramee jiru waan ta'eef naan jette akkasii okay jedheetiin ittiin haasa'ee baraan jedheen achi ustaaza kanaan dhufee haasa'uu jammarraan asirraan deemtaa ji'a 3 keessatti sii xumuraa karaa kaayiroo deemtaa maannoo karaa Awurooppaa Itoophiyaa irraa si fudhadha qaxxitaa malee kaayiroon natti ishii biraa naan jedhe maal hojjetta kaayiroodha ustaan akkas naan jedhe sumeen jedheen dhaqeen achumaan akka jettu jette akka inni birrii 200 harkaa fuudhu qabnaa walitti 100 horsiif ta'a yoollee akka tasaa ustaan kun booda shira sitti yaadee ustaazaan akka ittuun jette hin jedheen sumayyaan birrii 220 viizaa kaayiroo na hojjetaa jirti. Yoo akka tasaallee viizaan kun waan gubate birrii kana naa kaffaltaa jedhi dhaqee amansiifadhu wayifansiin jedheetti. Achumaan ustaazicha birrii naa kaffaltaa sumeen akkas naan jette. Maalati yoo viizaan kee gubate amanamaadha jedhiidhaan gaafadhaan jette waan ta'eef akkamii ennaan abshiree akka tasaatu viizaan illee gubate sii kaffala malee birrii sana sii kaffala malee wanta kaayiroo haftuu fi Awurooppaa bira dhufuu haftuu fi hin jiru. Jennaan akkas naan jedheen
Kalas bakka silayyuu jaraani birriin dabarsine waan ta'eef ergati dhuftee as geessee kaateen birrii dabarsan jedhee waan ta'eef wanti hojjetame hin jiru abshirii akka ragaa siif ta'uuf immoo rikoordii naaf qabi lafa kaayyadhu itti kan maaliin jedheen biizaanii akka waan biizaan hojjetametti akka waan tikkeettiin hojjetametti booda ragaa siif ta'a yoo namicha rakaata sitti godhee rikoordii na bira kaayyadhu biizaan gubatee biizaan hin deemanii bakka nan heerumaa. Bakka biizaan koosaa gubatu waan akkasii waan jedhu lafa kaachuu qabda rikoordeetti. Okay jedhan ani hiriyaa kooti waan ta'eef waan ta'e dhugaan afaan haasuutti waan ta'eef ni okay waan ishiin jette hundumaa nan godhe jechuudha. Baada kanaati namicha inni kaaftaas faraanfaa dhufanii abummaas faa dhufanii ni kan godhan. Achi ni kaa godhamne namicha immoo waan irra ga'e hunda duratti meera jechuudha. Waan hundumaa waanta jiru waan abbaan jala ittiin dhufu. Naam. Hello. Nagamo? Hello. Nagamara? Yeah. Nagamara? Yes. Yeah. Agartu. Okay. Haaluma kanaanii namicha faana yaada dhuunfaa keenya waliin irra. Yaada ammayyuun ni naannaasaa jira. Walitti deemuu dandeenya. Alla walamisa waa'ee bultii kiyyaa, waa'ee jireenya kiyyaa, waa'ee waan hundumaa nama ni ilaallatu asirratti dubbachuu nan barbaada. Gabaabsee waa si gaafadha. Sirriitti deebina. Ayyee. Awurooppaan si geessa innaa walii galteen itti faaqni keessan walii galteen Kaayiroodhaan. Yaa. Birrii meeqatti ergite? Walumaa galatti birrii 220. 220. Viizaa si baaftee? Hin baafne. Siin ergine? Siruma achi edda namicha faana haasa'ee namicha faana ture birrii isaa siifan deebisanaan jette sana sumeenaa deebisiin jedheen. Achumaan siifan deebisa abshir sumee kiyya siifan kenna akkaawuntii irraan qabu siifan kenna itti booda geessee maal jetti isatti suuraa mucaa wajjin kaateen itti ergaatti suuraa kan kaane noormaalii suuraa akkasitti ajjabadheen qabele suuraa maal suuraa maal wal xabbasa waa'ee suuraa maal na galcheena fakkeenyaaf wal xabbasaa yoo feete akka waan ani booda ani abbaa mana sun na rakkisu daabboo walii irratti maa kaayina koowwatiin sana miti kanan si gaafataa jiru abaluu waliin suuraa kaatee abaluu walii waa nyaatte sun waan galchuun qabu sana dhimma kee gubattaa maal na deebisuu diddee siifan kenna naatu gaaffiretti viizaan si bahee si ergameera moo siin ergame? Si ergame boodarraa adeemsa keessa siif ergameera situ deemuu dhiisee viizaan kee gubatee ta'ee shimeerree suuraan sanaa ergin jedheen. Viizaan gubatee si ergameera moo hin ergamnedha gubachuutti deebina? Hin ergamne. Maaltu gubate reeyoo siin ergame? Hin gubatee dha. Bahee kee gubate moo utuun bahin qoy? Utuun bahin gubate moo bahee kee gubate? Bahee ka'ee tati deemuu diddee teerumtee naan jedhe. Maa ijoollee rakkadhe utuun bahin gubate jechuun na rakkise. Yoo bahe siidhaa ergama ka jechuun yoo bahe siidhaa ergama walii utuun bahin gubate jechuudha. Ilaa viizaan bahe kan jedhamu. Dhaggeeffadhu siif haa galu. Ilaa asirratti maal asii galu qabu. Amma nikaa godhame mitiyaan. Nikaa godhamnaani namichi karaa abbaa manaan koo karaa Itoophiyaa irraan qaxxe karaa Awurooppaattis fudhadhaa naan jedhe. Yeroo kana sumee akkaman godha waan akkasiiti yoo jennaani bakka rakkoo tokko hin qabu birriin kan keessiif deebi'aa naan jette. Viizaan baheera garuu naan jette immoo jaanii viizaan baheera edda si shira. Ishi viizaa isa bahee ergin jedhee shira yaadde bakka gaafa kana siruu shira yaadde viizaan baheeraatti sumee jedheen ani risiitiin birrittiin si ergee qaba waa hundumaa qaba. Istii isa bahee san dirra sanii naa ergii tikkeettiin immoo baheeraa. Siititee tati deemuu diddee sirraanan deematte kan jedhu tikkeettii fi risiitii fi birrii jalatti tiraansfar goote sanaa ergin jedhee gonkuma sanaa erguu didde sagalee malee waan akkanatti hin ergine jarri naan jette rikoordii maleetta isuma achi deebistee dammoo tikkeettii muramaan si ergame naan ergamne sirumne kadhadheen daddabe otoo isa naa erguu baatte ta'eeti otoo sanaa ergite ani isheetti hin dubbadhu jaarsummaan namatti hin ergu. Yaani ijuma kootiin hin argine soba. Sumayyaa barreesseera ilaalteetti ijoollee Sumayyaa afaan Oromooti kan inni dubbataa jirru Sumayyaa wajjira jiraattee gasseeni
ol seeni si barreesseera laaltee tabe meesejii karaama isaan jira. Booni itti bilbiltee taate. Kaasuu diddee bilbilee fira. Okay, si egaa jirraa akka qabda taanaani soba sirra hin kaa'amne taanaan meesejii koo laalteettaa kottu. Soba sirra hin kaa'amne taanaan. Yoo maallaqa kana fakkeenyaa fi keessaan qabdu dubbiin kun sirrii miti ta'e meesejii koo laalteettaa bakkeen kunooti. Bakkeenis kunooti jechuudha. Yeroo dhuma gabaabaa barbaadu tokkummaa. Wanti nani barbaadu jechuudha. Amaatu wallaahi soba Tikkeetti riseetii qabaa. Ela tikkeetti. Soba itti abaaramtu. Maaltu si soba godhe moo wajjin itti kennite moo dhugaan ilma waaqaa abbaa fedhe likkii galchina nuti tabsaa dhabnaan eenyuufuu gadi hin jennu nuti. Gadi hin jennu nuti dhugaa barbaadna miti nuti. Asiif achi hin barbaadnu nuti dhugaadha dhugaadha. Aduftu kunoo barreesseef miti aduftu sumayyaan. Keessaan qabdu waan kana hin balleessine miti. Ijoollee haqaa dhaabbannu kaa. Fakkeessaa tokkoon barbaadnu eenyu nu taanaan. Eenyu nu taanaan. Dhuftee kana jennaan eeyyen dhugaa irraa fudhanna nuti sobarran keenya jechuudha. Inni dhuftu taanaarra shiggira allabbeet rakkoo jira jechuudha. Kan nuti aan kanan jedhaa jiru dhuftee dubbattu barreessee filaalteetti ajjala jirti jechuudha. Tarii feekiidha ajjala jirti barreesseera filaalteetti jechuudha. Filaalteetti masanjaraan jalga seentee onlaayinii gubbaa waan jirtuuf. Kan nuti barbaadnu akka abbuu haqaa dhaabbadha abbaa fedhe ta'u. Akka barbaadnu. Mucaan immoo kana dura jaazaa namaa buutee daabboo xabbastee nama nyaattee murtee namaa kennitee hin dhuddee sun azaaba biraati. Sun azaaba biraati. Sun kaambii biraati jechuudha. Feetu gubattu xomboortu sana. Namni daabboo koo nyaateera jette akka sabtu malee no tokkee waa'ee birri ishiiti malee kanaa dubbachuun isaan irraan eegamu. Ustaanni tokko taa'ee kana gaafachuun haraam callaa. Ati qo'aasi dhiisati dhiisati bakka. Amma sagaleen qabaa fi kunillee jetteedha malee waan ragaadhaan ilaalame miti bagabbaak. Ajjala jirti ta'u ilaa asuma yoo ajjala jiraatte waan jiru kan adda baasuu fi ilaa amaana tokko itti walitti kennan. Namni dhugaarraa dubbee deebi'u hin jiru. Booda tarii rakkoon nu mudachuu danda'a. Amma nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Miidhamuu dandeenya. Ani gama kiyyaan isa waan duriyyee si nama jettu an sii dhiisa gama kiyyaan. Sana sii dhiisa rakkoon hin jiru. Yoo nan si arrabse duriyyee naan jedhe an takkaasitti bu'ee hin beeku silolee hin beeku ana waan duriyyeettuuf hin qabdu jecha badaallee sagalee ol sitti fudhellee dubbadhee hin beeku akka saayiba tokkottan si beeka seeni akka hiriyaa tokkottan si beeka. 100% immoo dhugaadhaan abbaa fedhe nu daangessu nu dhaabuu hin danda'u abbaan fedhe dhugaan nu dhaabuu hin danda'u harka irra qabaan barbaannu nuti hin dandeenya yeroon keenya bakka isinii galee yeroon keenya hin dandeenyaan isinii jedhe dhugaa qabna taanaan hin dandeenya keenya abbaan fedhe nu daangessuu hin danda'u namuma fedhe kan nutti fiddanii agarsiifnee turre waan ta'eef kana waadaa ofii seenne jechuudha nu hin danda'u dhugaa isinitti himna nuti dhugaa irratti garuu malee sobaan jedhaan jiru soba namarra keenya jechuu barbaade miti. Kanaaf deebisirra eeggannaa tarii namoonni naqin jedha si dhowwan akkasi miidhuu deeman quba qabaadhu. Quba qabaadhu. Nuti jechuun ishee ka jalas gugannee dhugaan awwaallu duunee sagal gubanna malee qabirii koo ta'ara malee. Ustaazas ta'ee miti ustaazas ta'ee shamarras ta'ee eenyus ta'ee dhugaa qofa barbaanna. Nuti abbaa fedhe hin jilbeenfadhu dhugaa irratti. Abbaa fedhe hin jilbeenfadhu. Sumayyaa. Sumee hanga ishiin dhuftutti deemi hojii kee hojjetadhu maama yoo niitu Eegaa jirraa ooltiin. Takka bira dhannaan nan gadhiistu qaalliin takka bira dhannaan nan gadhiistu. Hojii mana hojiin baay'ee waan ta'eef si galee. Ati ustaazotatti ergiteertaa karaa keessatti namootatti dhiyaatanitti ergitee naaf akka deebistu Tergeen ture ustaaz Bilaal kan jedhan kan Awurooppaa jiran illee giruuppii walitti nu fidanii dubbannaani hanqi Sumayyaa si bira jiraa jennaani. Warra Sumaaleeti jarri biizaa ishee baase yeroo sana jara sanatti deebi'ee waa kana dubbachuun natti ulfaata biizaan gubateera jette. Yaan immoo waan ani barbaade biizaa sana gaafa waa'ee biyya lanuuf yaalanii waraqaan ni jira risiitiin jechuudha. Tikkeettiin kee bararaan gaafa akkanaati waan hundumtuu kan jedhame waraqaan ni jira. Ani birrii isaan risiitii ishiitti dabarse nan qaba. Ishiin immoo kan jaratti tiraansfaar goote sana hin qabdu. Sagalee ishii isa dhagaa bakka fedhe taa'ee isiniin dabarsa. Ani afaan hin dubbachuurra booniyyee otoo sagalee bantee dhaggeeffachiistee bareeda ture. Akkas jettee turte jechuudha. Erga dirree xiyyaaraa geessee kaateen jaraa birrii dabarsaa lamaan nyaa'u miqnaatu wanti duddubbatti nama deebisu waan jiruufi jettee jechuudha. Ijoollee qoy yeroo tokko warra soba jedhuuf akka keessanitti namni sin biratti sagalee qabu namni sin biratti beekamaanii hin sobu. Miti akka keessanitti akka tokkummaatti noo hin danda'amu. Qobaa kiyya ta'a malee likkii isinitti maan as raggiccee jechuudha. Likkii isinitti abbaa feetitti jechuudha.
namni beekamaan in sobu akka keessanitti in sobu kan saa dhugaadha wanti inni dubbatu hundinuu dhugaadha miti kunoo dhugaa bakka bal'imna Sumayyaan kunoo wal beeknaa dawwalaan jira kaasaan jirtu miti bakkeenis kunooti nuti dhugaa barbaanna soba sirra kaa'uun barbaannu waan jiru ifanuu godhiidha nuti hin dubbannu dura hin dubbannu waan jiru ifanuu godhiidha ifarraa barbaanna ifanuu fagootuudha bakka wanti biraan jiru akka keessanitti immoo namni sobuu ustaaziniin sobuu duriyyee sobaa nu qofa soba jechuudha nu qofatu soba jechuudha amma Sumayyaa dheengadda si amanii jiranii dheengadda gaafa ustaaz Firaanfaa wajjin laayivii irratti waa'ee kan kee dubbatan yaamamte qoy yeroo tokko usni Gadda ijoolleen shirratti goonaani halkanii naguma waamnaani Jirra. maa inni nu banne jettu maa inni wantichi maqa balleessii dhette gaafa sitti kennitu bireetama kam Lakki amma tokko dubbicha dhaga'een ture beektaa isii osoo hin ta'in gwaaddenyaa Sumayyaa. eenyutu sittime nama sittime nattiif Mucattii kana footoo Sumayyaa gadhiifattee naaniin dhaqee gaafadheeni. Sumayyaa miti kan sittime Sumayyaa miti gwaaddenyaa siin gaafadhe Sumayyaatti si Godeenyaa Sumayyaan barbaannu nuti qaama lacheen irraa dhugaa dhaga'uu barbaanna atti bilbilimi yoo sirraa kaasee ayyaan itti bilbil. No qoy usuni dhagay nuti hiriyoota irraa anamma kennaa irraa barbaadu dhugaa booniyyee irraa isin barbaadu itti dawwali Sumayyaa jara lamman irraa dhugaa barbaanna nuti iddee dhugaan jiru malee jara kan hiriyaa irraa isin barbaannu nuti rakkoon jiraachuu danda'a waan ta'eef emee afaan beektaa nuti dawwala. Laali tokkee lakkoofsa Sumayyaan qabu garuu akka inni jedhetti inni siinii sheekatti heerumi jette sunis akka viizaan siin sun hin baaneef miti namni suma keerii walii yaadu hin jira miti kana mucaan kana maallaqa amma sheekatti jinni itti heerumtu sheekatti heerumtu daabboo sii namna nyaatu daabboo sii namna dhugu rakkoo miti namni keeruma sheekatti heerumuun rakkoo miti birriin sun viizaa baaseera moo hin baafne haallaqe baaseera yoo ta'e meera viizichee sitti ergame. Akkan dhageetti viizaan mucayyoo kanaa bahee fi yeroo jedhu. Meerreessa jira. Meerreesseera viizichi. Hin ergamnee fi akkamitti baheeraa jettu. Wanni sittuu dideelaa kunoo viizaan baheera jedhee itti ergame yoo jiraate nuuf hidhaa mucaa qabnee fannimna. Anis akkasiin jedhee dura Sumayyaa fidiitii Sumayyaa laafisii kana wal biratti gaafatti. Itti bilbilaan jira itti bilbili irraa kaasaan jirtu itti bilbili miiseejii koo laaltee callisaa jirti. Qoy egaa tokkee maalamni yeroo dhuma hunda namaan ta'u qo'ishee. Itti bilbili. Garuu ati illee waan warra raggatna siin illee warra raggatu bira keenya Sumayyaa laali Sumayyaa si kana yaamboo Sumayyaa si sana illee sillee nuyi tokko beektaa hiriyaa yeroo wajjiniin jiru amma waasi gaafan waan gaarii waliin waan Sumayyaa qoy miskiinni qoy nuti yeroo hunda sagalee miidhamtootaatti imanu gooddanyummaatti namannu dhugaa isinitti himnaa nuti sagalee nama bo'uuti nuti gooddanyummaatti namannu sababni isaa Iyyeessi sagalee hin qabne aboo hin jennu nuti maallaqa nyaatame dhugaan isaa baramee ni kun dhugaan aboodha. Nuti sitti nama gurguddatu si beekaa abaluti si beekaa isheen firan qabdu namni hin beeku mibbaan lagar jelle maa kiristaana hin taane ati maan na galchee amantaan kee usiliima miti amma garuu maa kiristaana hin taatu maal haqni haqa waan ta'eef ilaa adeemsa ilaal bilbilaan jira laal arwaa dubbachuu hin barbaadu Sumayyaa tokkummaan duriyyeedhaa biran naqu gatii isa jette gatii kaffalta nan beeka utuu hin dubbiitti ga'e. Gatii kaffalta. Garuu gatii si kaffalchiisuu hin barbaadu ati obboleettii kiyyaa gatii si kaffalchiisuu hin barbaadu. Utuu ati hin jaallatin akkan si kaffalchiisu nan beeka garuu gatii si kaffalchiisuu hin barbaadu obboleettii kiyya waan taateef dogoggoruu dandeessa waan ta'eef an guyyaa tokko dogoggoree maqaa kee hamaan dubbanne waan ta'eef waan badaan dubbanne kabajuman sii qaba ekstiraamuu bareedaa isaan sii qaba kabaja bareedaa isaa guyyaa tokko kabaja kee illee balleessine natti illee dubbatta turte jechuudha. Kana naa kennuun kee dogoggora akka obboleettii tokkotti ilmoo durbaatii dogoggoruu dandeessaa. Duriyyummaa naa kenniteef an duriyyeen ta'u ati nama gaariidha jetteefis immoo nama gaariin ta'uun sila nama badaa ta'e jechuudha. Tokki ati baalageedhaa gadi bu'ii Sumayyaa irra dhiqee tokki ati baalageedhaa gadi bu'ii Sumayyaa irra tigisti loobii musliim jetti musliim moo maal jetti kun ilaal. Laddayyuus akkanii kan jirti ilaal. Dayyuus akkasii kin inni eenyu bitataa deemtutu jirtu jechuudha. Dayyuus inda anchi maalatti kan akka keetii kana 8 hin gubatu nargi binzeematti naqee wallahi. Sumayyaan akka keetti malee kaa ta'uu dandeessi akka tokkummaatti hiyyeessaa wal qixa akka tokkummaatti. Asirraggice ነው ነግራችኋለሁ በአማርኛ asirraggice wallahi akka tokkummaatti fayyaa mataa keetii walitti dhahan dubbiin kanaan wallahi
Maalgu amma wallahi isin taasa utuu si bucaa kana arrabsitanii ila garee shaadaa jedhe namni keessattuu garee shaadaa jedhe ta'uu owwaamaa cubbuun dubbatina garee shaadaa muggaafattanii ijoolleen tokko tokko gareen shaadaa dhugaan barbaadu yoo ta'e na dhiba kan dhugaa barbaadaattan beeka dhugaa barbaadaattan beeka malee dhugaa dabsaatti hin beeku maqaa garee shaadaa muggaafattee hin deemin si galee maqaa garee shaadaa muggaafattee hin deemin ofirraa kaasi maqaa garee shaadaa muggaafattee hin deemin tikikkilaa idellee maqaan balleessin garee shaadaa maqaan kee rabba balleessu du'i dhabamii bisu. Isa hojii deeggartee dubbatameeraa dhu sagalichaa dhaga'amu akkuma maalii otoo ta'u dhaga'ame yoo tokkummaa. Aboo sagalee irraa maal fuuna suma yaayyuu waamni kun akka nama rakkoo qabu akka nama maallaqa ilaal ani gaafan dubbadhu kana yoo dhugaa qabaatte bakkeenis kunoo farahaaniin naxxee keessaan farahaan naqee akkatti naa dubbadhu jettee farahaaniin waan itti sixxu dubbachiifatta taanaan alsama hin dhaga'u hin dhageenyu kan guyyaan jiraa walitti gadi baala suuta jenne akkasitti naa dubbadhu waan hin beekne utuu wal bira filiin nama akkasitti dubbadhu ani ustaazaan walitti siqeenya qabaa abaluu walitti siqeenya qabaa nuti hin danda'amnu karaa kana irratti nama dhugaarraa dudubbeetti deebi'u miti wallahi billahi waraana akka amma funyaanitti ijaarrannee qabna kan dhugaan waliin falu amma funyaanitti wallahi amma funyaanitti wal maraachuu dandeenya wallahi maal wayyaa waante maal wayya furmaanni maali bilbilaa fi jirra namatti bilbilu eme hiriyoonni seenyunni numa kaariyoonni shi bilbilaa akka kunuun irraa kaasaan jirtu bilbilaa akkasi hindi dekko okay waan dubbannu malleen jarjarru obsa qabaanna balaadha nuti laa nun tokkosina qoy mee amma mee jechuu tokkummaa mee waa tokko si gaafadhu Sumayyaa Amboo jechuudha Ustaaz Firahan faa si yaamnee si gaafa isaan laayivii seenan haqa dubbadhu. Yeroo duraa galgala isaa mana giiftitti Sumayyaa waamnee turre Saaliyaan irratti daawwaltee naani. Alaale obboleettii jedha gahi Farahaan kan inni irraa dubbate dhageeffadhu viidiyoo wayii argeera citaa bifa amantiitiin wal qabsiisee dubbate haqni namaa waan biraati amantaa waan biraati saa hin jaallannaa bakka jedhe kan hin gaafadhe tokkummaa sanoo soon taane Ustaaz Firahanii Sumayyaa Tasfee kophaatti dubbachiisa gareen shaadaa akka miskiinaa hodhusse maal goonare Saada wallagga dhaggeeffadhu ka tokkummaa mana miskiinitti falmattee mimmaan sitti qoru wallahi miidiyaa kanarraan balleessa abbaa fedhe imanu tokkummaa garee shaadaa maqaan balleessi waan hin taane miira keessa seentee naaseen dubbii hubadhu ka daraa dhoko garee shaadaa maalan balleessi re'aan maraatte garee shaadaa komentii siin jedha haasaa kee kana fudhattee ol kaati bor ijoolleen way maal taate nagaadhaa ati usni garee shaadaa bira raqi jettee fandee deebise garee shaadaa maaltu tuqe warra komentii maaltu garee shaadaa tuqe ijoolleen maraattanii warra garee shaadaa jettee komentii barreessite uummanni maal ta'e duroo baddaa isiidhaaf hin deebisaa jira ani ko kan hin jedhe kan nuti barbaannu garee shaadaas ta'e garee maalis ta'e haqa wallahi haqa jechuudha haqa miskiin waa gaafin gaafadha garuu nama mucaan kun akka akkasiin qabdu bataan jira mucaan kun akkasiin akka qabdu Sumayyaa waamicha goona nuti wayaadhaa fi waamicha goona Ustaz Ahmed welcome back again often Amakam Ustaz Ahmed is Ahmed Hussein okay sagaleen qabaa fi yaada biraan qabu qaal tokko sagaleen qabaa fi ijoollee dhiisaa baqa komentii dhawaa dubbattanii namallee waan dubbachiisina inni ilaalee natti dhiise rakkoon qabu ano soonitaani ayyuu na arrabsanis sulmi yaadi rakkoon qabu maamiti hafasa ምን ላርግሽ ምን ሆነሻል ያምሻል deemi fatara hojjedhu boru Ramadaan sagaleen keen jiru tokkummaan dubbataa jira bar mo'achi sagalee qaba okay
Tokkummaaniitiin irratti yaada koo ibsadhee tonne. Deemii hojjetadhu tooyi hin deebita. Haasaan koo adda. Bilbila ofitti dhiyeessi hojjedhu kaasammaa pilitoosa yoo qabaatte sume. Yoo dhufte taate hin kimin dhuftu barsii galee isheen dhufuun barbaaddu. Nuftu garuu kenna sagaleen sunis wanta isheen gadda viizaan na bira hin jiru naalaa bade bilbila koo keessatti isaa. Anaan immoo wallaahi billaahi watallaahi waraqataa si waan hunda darrasanyiin qaba beekan sitti erguu didee naan jette sagaleen jira jechuudha. Achumaan ani na sagalee kana immoo guddee ani immoo qaba. Kunaa dhaga'ama jechuudha. Sagalee ishee waan hundayyuu dhageessisaa isa birrii natti ergii naati dirree xiyyaara geessu malee jaratti hin kennu waan markaa taa'u. Isa ittillee waa hundaa risiitiillee qaba. Waan akkasiiti bakka. Amma deemee hojjedhu ati gizeeti tokkummaa si barbaadetti deebi'e inshallah. Okay. Tokkummaa ofii naa toltamu. No. Asiin bilbilee sagalee qabaa jira. Asiin suma yaatti bilbilaa sagalee itti qabaa jira. Gaafa Buleen dheengadda maan dhufin kan jettanii miciyyoo dheengadda hin mijanneef miciyyoo mana madaamii dalagachaa miti gaala mootaa miti azum jettee teessu kalaas dirqama gaafa siidhaan mijattee. Obsuun furmaata. Obsi lolirratti safarratti dhugaatii. Nama keenya dhugaa hin fedhu bar dirqama feemasii bicha bakka rakkoosaa hubatamaa. Ilaalla geeffadhu. Namni keenya dhugaan arraba keessan kana boru ragaa isinitti baabboleeyaan gurra keenya kana ija keenya kana boru ragaa gaafatamnaa bar. Yaa. Asobsi insirraa inuma kenniti maallaqa irra jirus inuma kenniti maallaqa inni warra hin jirre immoo obsaan eegnaa ilaa waa tokkitti hima garuwan. Cubbuun barbaannu mana keenyatti cubbuu fudhannee hin gallu. Amma garee shaadaayyuu dhiisaa waa'ee garee shaadaa waa'ee ustaazotuma dhiisaa faraanii dhiisaa amman dubbasinaayyuu. Nuti cubbuu fudhannee hin gallu. Faraa waamuu didee waamee dhiisaa sana. Inuma dhiisaa sana. Faraan irraa rakkoo hin qabnu. Faraa waan itti himame dubbachuu danda'a waan ta'eef. Faraan waan itti himame dubbachuu danda'a. Sana akkasumatti yaadimnu jechuudha. Eenyu irratti qabee irratti sana akkuma eenyutti dhiisuudha. Inni murteessaan suma yaaduma qofa. Dhimma kanaaf suma yaaduma kan itti gaafatamu suma yaaduma bakka abbaan fedhe yoo ta'e himachuu dandeessi namni akka itti fakkaatuufti akka eenyutti dubbachuu danda'a. Garuu dhimma kana kallattii itti gaafatamaan gaafa sana fakkeenyaaf namni quba qabu hin jiru. Gaafa itti kennitu namni quba qabu hin jiru dhugaa dubbanne itti gaafatamaan garuu suma yaaduma qofa. Suma yaaduma qofatti itti gaafatamti. Maaliif ofirraa deebisuu dandeessi abbaa fedhe bakka buufattee namni sirraa naa waliin haasa'uu danda'a yoo ta'e daraa sa'aadhi. Nama bir tokko inni ilaallatu jechuu barbaadetan. Inni lammaffaa immoo nuti sumayaa miti. Sumayaa tasfaa'ee miti. Abbumti fedhe dhumnaan yeroo ilal booda ramshaatti itti fufa jechuudha. Gara ramshaatti itti fufa. Abbumti fedhe dhumnaan sumayaa miti. Egaa miskiina bo'u inni sagalee hin qabne bo'u inni gooddanyaan kootii akka kolfu wanti jedhamu hin jiru. Haqni eessa jira jedhanii haqa ilaaluudha. Namni ilaaltanus immoo dhugaa dubbachuun namni nama taazaba waan ta'eef haqni eessa jira jedhee haqa ilaaluu danda'uudhaa qaba malee inni kun natti siqaa kun natti siqxu kana nan beeka kana hin beekuudhaan hojjechuun hin taatu. Ani amman tana kana hin beeku sumayaan beekama. Sumayyaa duriyyummaa naa kennite hin beeka malee wallaahi intala kana hin beeku ani eessatti akka dhalatte hin beeku eessa akka dhufte hin beeku sagaleen miskiinaa immoo dhagaamuu qaba inni aman nagaa nuti. Dhagaamuu qaba inni asuma waamicha sii godhaa jirra kabajamtuu keenya jennee si waamnamu maal jenne waamicha sii godhaa jirra usni dawwalii waamatileeti sagalee gaafa abdii useen maallaqa namaa nyaatu garuu tokko kan natti fide si gaafa keetii sirmaa dhuga geeftii ko kan natti ergaa turte abdii useen qaallittii wayi nyaate warra isaa waliin jechuudha. Maal maqaa warra abdii useen simiti kan tokko kan warra abdii useen informeeshinii naa kennaa ture jechuudha maallaqa namaa nyaateetti. Akkuma sana kan ofirraa isi dhaamsu ibidda ofirraa dhaamsu qophaa'uu qabda jechuudha. Abdii Useenis nyaate moo? Abdii Useen miti Abdii Useen. Riskiin